Biiroon barnootaa Oromiyaa barbaajataa 2018 hojii kenna tajaajila lammummaa qarshii biiliyoona 66 ol shallagamuun hojjechuuf sochii irra jiraachuu isaa beeksise. Biirichi kenna tajaajila lammummaa bara 2018 hojjetamu irratti miidiyaaleef ibsa kenne. Hoogganaan Biiroo Barnootaa Oromiyaa Dr. Toraa Bariisoo ibsa miidiyaaleef kennaniin akka jedhanitti hojiin kenna tajaajila lammummaatiin manneen barnootaa bu'uura boruu sadarkaa tokkoof daree dabalataa manneen jireenyaa barsiisotaa fi kanneen biroo ni ijaaramu jedhan. Mana barumsa sadarkaa tokkoffaa 170 haaraa ijaaruu qabna. Hojii tajaajila lammummaatiin kana iddoo isaa addaan baasnee eessatti ijaaramuu qabaa kan jedhu hin beekama jechaadha. 170. Mana barnoota bu'uura boruu keessatti immoo kan duraan ijaarame keessatti bakka tokko cheekoo goonu ijoolleen sila daree tokkotti argamuun irra ture 30. 30 ta'uu qabu daa'imman. Baay'ee istaandardiin 30. Iga baay'ee hojii cimis 50 caaluun qabu. Iga sanuu dabilii goone jechaadha. So bakkee manni barumsaa lakkoofsi baay'ee manageable hin taane guddaa ta'etti daree dabalataa 1577 ijaaruuf karoorfannee jirra. Isa adda baafannee jira. Iskuulii kam irratti ijaarama dareen kun kan jedhu adda baafannee jira. 1577. Mana jireenya barsiisotaa bara darbee 10,000 ol kan ijaarree amma dimaandii barsiisaa hojii mariitu ture. Mariin waan tureefi rakkoo kana barsiisaan cimsee waan kaaseef hojii guddaa breakthrough finna jennee yaadnu keessaa amma mana jireenya barsiisaa 30,444 ijaaruuf karoorfannee jirra. Hojiin kenna tajaajila lammummaa kunis qarshii biiliyoona 66.4 kan hojjetamu ta'uu ibsanii mootummaanis rakkoo barnootaa furuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira jedhan. Egaa tilmaamni hojii ganna kana hin hojjanna seektara barnootaa keessatti jennee qabannee biiliyoona 66.4 tti tilmaamamnee jirra. Biiliyoona 66.4. So bara kana uummanni barnoota irratti akka xiyyeeffatu mootummaan kallattii kana akeekee jiru jechaadha. Hojii tajaajila lammummaa bara kana seektara barnoota irratti haa xiyyeeffannu waan jedheef mootummaan kanaaf bajeta bara darbee wajjin kan biiliyoona 49.6 naannoo san qabame bara kana gara 66.4 tti ol guddate wanti guddateef seektara barnootatti rakkoo kriitikaal ta'e qaba. Hojiin kenna tajaajila lammummaa lammii hunda waan ilaallatuuf hawaasni sumsa irraa eegamu gochuu akka qabu Dr. Solaan dhaamaniiru. Hanga adoolessa 10tti uummanni keenya bakka hundattuu jechaadha. Karoorri duratti kan kaasisuun diijitaal paarkiin eessatti ijaaramaa, bu'uurri boruu eessatti ijaaramaa, dareen dabalata bu'uura boruu eessatti ijaaramaa, sadarkaan tokkoffaa eessatti ijaaramaa, manni barsiisaa eessatti ijaaramaa kan jedhu adda bahee karoorri kun kaaskeer ta'ee gadi bu'ee jira jechaadha. Kanaafuu uummanni keenya fi qooda fudhattoonni barnoota malee homaa jijjiiruu hin dandeenyu. Barnoota kan biyya jijjiiru waan ta'eef hojii barnootaa kanarratti tumsa akka nu godhan ergaan akka uummataaf darbu hojii tajaajila lammummaa bara kanaa ofiishaalii labsuu keenya